عشان ما هركب فونا خبجم توتال مان أورمو عند خيسانو نجينا خنيا بكجر سنة تسنة على كابو سنين جتا أن إفا أميني وروتا تيم جار فايني تراي كقسمة channelي براتين channelي هاروان برمسا ددا برمسا إديتينجي برمسا application ددا software ددا خان كمبيوتر استي خان موبايلا بفا أمياواتين خان اسم برسيفنو تا إيجا channelin kenyas holqa barnoota ja khaba hordoftoonni keenya hundi keessanu channelii holqa barnoota joo kana share like subscribe nu gochuudhaan akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafanna. Egaa hojiin tiyya kaameraamaanii fi edit waawaruudha. Yaw editara akkaataan itti edit godhu software mobiilaas ta'ee kan kompiitaraa bifa ammayyaatiin kamiin akka edit godhu softwareota gurguddaa osoo hin fayyadamne kan namatti ulfaatu akkasuma software argachuun ulfaatutu jira. Softwareota akkanaa karaa salphaa ta'een akkamiin akka argannuu fi kanarraa fi softwareota xixiqqaadhaan viidiyoo keenya bareechinee akkamitti akka edit godhannu isin barsiisa. Mobaayila keenyaan smartphone akkamiin akka viidiyoo gaggabaabaa itti waraabannee viidiyoota waraabbanne kana bifa ammayyaa ta'een edit godhannu kutaa takka lama sadii kutaadhaan kan isin barsiisuta. Application lama qofa fayyadamuudhaan mobaayila keenya irratti kan viidiyoo waraabnu tokko kan ittiin viidiyoo edit goonu tokko akkasuma application dabalataa tokkoon application sadi qofaan viidiyoo bifa ammayyaa ta'een quality qabuun bifa ija namatti hedduu namatti toluun akkamitti akka daliinuun isin garsiisa. Hoggaan viidiyoo edit godhu maaliin akka edit gootu akkamitti akka edit gootuu fi software kan fayyadamtee edit gootaa jaanii na gaafatu turan. Gaafiin deebisaa kana software sadii qofa fayyadamnee mobaayila qofaan edit godhuu dandeenya. Viidiyoota gaggabaabaa jechuun viidiyoo haga daqiiqaa 15 jechuun mobaayila qofa fayyadamnee edit godhuu dandeenya. Ittiin waraabuu dandeenya moobaayilaan edit godhuu dandeenya. Kanaafuu software kana jalqabarraa kaasee hanga dhuma isaatti software kun maal akka of keessaa qabu kutaa takka akkamitti akka waan takka daliinuu koo effektota adda addaa qaba. Seensa isaa wantoota adda addaa maal fayyadaa waan jiru software tokko keessatti hiikaa isaa fi wantoota faayidaa isaa hunda kan barannu ta'a. Softwareota xixiqqaa kanarratti gaafa waan takka barachaa dhufte software kompiitara gurguddaa keessa gisee seente maqoota waan sanii waan baratteef jecha edit godhuun sittin ulfaatu jechuudha. Salphumatti editara barattaa jechuudha. Tiitoriyaala kana kutaadhaan isin barsiisa. Kutaadhaan nu jalaa baradhaadha. Viidiyoota gaggabaabaa walitti hidhachuu dandeenya. Footos haa ta'u, viidiyoos haa ta'u walitti hidhachuu dandeenya. Gaafota keessanii fi yaada keessan laaleetiin software kanarraa akkaataa isin barbaadanitti gaafii teessan isiniif deebisa. Saarraa softwarein mobaayilaa kan yeroo ammaa tana viidiyoo edit godhuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamu Ken Master jedhama. Software kana softwarein kun yeroo ammaa tana bifa softwareota gurguddaa akka Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro jaanii kan kompiitaraan viidiyoo itti edit godhanitu jira. Softwareota sanii wajjin hatta mobaayila irra ta'ee akka software sun dalagutti hojjechuudhaaf software yaalu yaa waan takkaan jechuudha. Egaa software kana fayyadamnee waan feene edit godhuu dandeenya. Akka feenetti edit godhuu dandeenya. Egaa software kanaan editarri hedduu bareedaadha. Ilmi namaa yeroo ammaa tana viidiyoota keenya yoo ilaaltan rakkoo editaraa hedduu qaba. Editara kana namni yaalii mataa kan keetiin gootu waan feetiraa waan takka irraa yaalii akkuma gootuun mobaayila kan keetiin osoo yaalii gootu kompiitaraa gisee argattee yaalii irra gootu yoo dandeessee tiitoriyaala baratta. Kanarraa kan dabreen tiitoriyaalota adda addaa kan bifa ammayyaa ta'een YouTube gubbarraa barachuu dandeessa. Nam tokko editaroota kana akkamiin akka edit godhan wal barsiisuu qabna. Namoonni hundi mana ofii taa'ee waan editara jedhamu kana baratee wal barsiisuu qaba.
takka lama jee kanin isin barsiisu taha. Egaa yoonii fi isinitti tole yoonii fi barumsa waa'ee soofteerii waa'ee seetingii mobaayila kiyya akkas ta'e mobaayila kiyya maaliif akkana ta'e koompitara kiyya akkana maayilaa ta'e warroota jettaniif maaliin mobaayila akkana godhadhaa appilikeeshinii akkamiin akkas godhaa waan jammu waan gaafii hedduu jira. Gaafota hedduu waan hunda warri gaafii kana qabdan gaafachuu dandeessan. Komentii jalatti yaada keessan barreessuu dandeessan. Yoonii fi isinitti tole viidiyoo kana sheer godhaa. Warroonni koominiitii qabdan koominiitii jala sheer godhaa. Warroonni feesbuuka keessan jala sheer godhaa. Waliifis ergaa yaa sabskiraayib godhaati. Barumsa adda addaa isin barsiifnu ta'a. Ediitingii qofa isin barsiisu yookaan appilikeeshina qofa isin barsiisu. Jeneraal naawuleejii adda addaa barumsa adda addaa reaakshinoota adda addaa waa'ee barnootaa kan qabu ergaa gaarii waan dabarsa jennee waa yaannu asirratti qabannee ni dhufna. Egaa nuti damee carcarfaayinii an kaameraamaan fi ediitara chaanaalii carcarfaayinii diraamaa isin hojjenna. Yaa sa'a diraamaa hojjennuun ala sa'a firii barumsa adda addaa sa'a jechuun diraamaan hojjenne isiniif qabannee dhufna. Sumaanuu warroonni carcarfaayin yoonii fi nu daawwataa jiraattan rakkoota akka takkaa fi kan diraamaa ammaaf hin hojjetini. Rakkoota kan hunda furu jira. Yaa waan biyya baqaa keessa jiruuf yaa rakkoo adda addaatu nama qunnamuu danda'a. Kanaafuu rakkoota kana hunda ni furra ni deebina. Kanaafuu namoonni viidiyoo keenya daawwatan hunda keessanuu like, share, subscribe godhaa. An sooftiweerii keen maaster kan jedhamu tiitooriyaala isaa kutaadhaan qabadee isiniif hin dhiyaadha. Hangastuu viidiyoo keenya like, share, subscribe godhaa. Holqa barnootaa kan jiru barumsa adda addaa isin barsiisuudhaaf kireetu kan godhame kan dhaabbate malee waan biraatiif himti. Yoo wal barsiisuun waan gaariidha. Waan beeturraa nama barsiisuun gaariidha. Ammas barumsi ifaadha. Wallaallee immoo dukkanaa waan takka wallaaltee waan xixiqqoo hunda nama waan kana wallaalee kisnaa godhii ta'uu hin qabu. Namni keenya damma'uu qaba waan takka laaluu qaba viidiyoo irratti. Viidiyoo kana ni argita sitti tola bakka irraa baratta. Yooniif immoo akkuma salphatti dhiiftee deemte barumsa waan kun xiqqaa ta'us barumsa yoo laalte irraa baratta. Kanaafuu afaan kan keetiin afaan Oromootiin kan beektuun waan si dhufe irraa baradhu. Wantoota dhibee hattaa afaan faranjiitii fi afaanota adda addaatiin warroota dandeettii qaban irraa laaleetiin irraa baradhaa jechuudha. Akkasuma Oromoonis an waan hin baradhe isin biraan gaha. An jechuun namni waan hunda beekee ta'u hin taane onlaayinumaa fi wantoota namoota adda addaa irraa waa baratta. Hoggaa baratan barumsa ofii baratte kana nama biraatiif qooduu qabda jechuudha. Yoo sitti tolee nama biraatiif qoodda. Yaa namni biraatis ni barata lammeentessis ni baratte waan ta'eef tanaaf barumsa barachuun gaariidha. Kanaafuu chaanaalii holqa barnootaa jiru like share godhaa. Subscribe godhaa. Subscribe gochuun moo dagatina. Subscribe nu godhaa. Chaanaalii kun haarawaa namuutu subscribe godhaa. Maaliif yoo ta'e subscribe gootonni sirraa irratti hin jiru. Immoo irraa baratta. Bilaashitti irraa baratta. Akkasuma loogoota adda addaa, intro adda addaa kan YouTube fayyadan akkasuma loogoo adda addaa TV adda addaatiif loogoo intro wantoota adda addaa kan isiniif dhiyeessuu taha. Akkamiin akka hojjetan intro loogoo ni barattan kutaa takka takkaan kan isin barsiisu taha. Mobaayila qofaan intro bareedaa akkamitti akka hojjetan isinin barsiisa. Loogoo ajaa'ibaa kan moobaayilaan hojjetu isinin garsiisa. Akkamitti akka moobaayilaan hojjetus isinin garsiisa. Kutaadhaan isinin garsiisa. Warroonni barachuu feetan chaanaalii subscribe godhaatiin mallattoo bilbilaa san tuqaa akka viidiyoon giseen gadiisu isin bira ga'uuf. Kanaafuu like share waliif godhaa. Yaada qabdan immoo comment nuuf godhaa. Adaraa yoonii fi kan isin mufachiisu ta'e dhiifama isinin jecha asirratti handaabu subscribe goote subscribe godhime. Okay. Garuu yoo sitti tole qofa dirqamaan qabdu subscribe godhuudhaaf yoo sitti tole subscribe goota. Yoo sitti tole subscribe naaf godhi. Yoo sitti tole dhiisii erga keetii koomedii jira subscribe si godhu nin godhaaf hundaafuu isin dheeradhe har'aaf beeksisuma kanaaf hin dhufe isinin jaaladha isinin kabaja share no subscribe godhi dur like godhi viidiyoo kana sambo saayibotaan keetiif share godhi yoo sitti tole ciao.